Malamani jalawang kasopani, malamani jalawang kasopani, Oromia permaju kajadua kanugani, danno tenya kadati kalinuga jadi, adenya jaju kote jari. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana hoogganuu eegi jalqabee bifa jaarmiyaatiin ummati Oromoos dhaaba kana jalatti hiriiruudhaan bilisummaasaa mirga abbaa biyyummaasaa falmachuu eegi jalqabeetii asitti qabsoo bilisummaa ummata Oromoos ta'ee dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo dhaabamsiisuudhaa fi tattaaffii hedduun duula hedduun taasifamaa tureera. 1974 addi bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa isaa ifatti labsatee eegi qabsoo adda ummata Oromoo hoogganuu jalqabeen asitti duula bal'aa turratti gaggeeffamaa ture. Qabsoo kana dhabamsiisanii qacaleetti otoo inni gad dhaabbateen jabaatiin ummati Oromoos falmii mirga isaaf taasisu kanarraa akka inni itti duubatti deddeebi'uudhaaf jaarmiyaa isa hoogganuu akka inni hin qabaanneedhaa fi yeroo sanatti yeroo addi bilisummaa Oromoo bu'uureffame sanatti jechuudha mootummaa Haile Sillaasee irraa jalqabee duulli bal'aan taasifamaa tureera. Haa ta'uutii duula kana qabsoon irraa aanaa injifannoo galmeessisaa addi bilisummaa Oromoo keessa darbee yoona ga'eera. Kana keessatti egaa bu'uureffama isaatiin boodatti otoo hin turiini 1970moota gara dhumaa keessatti mootummooti lama mootummaa Dargii yeroo sanatti impaayera Itoophiyaa kana bulchaa turee fi mootummaan Somaaliyaa impaayera guddittii yookaan ammoo Somaaliyaa guddittii ijaaruudhaaf fedhii hawwii qabu ka Ziyaad Barreetiin hoogganamu yeroo lola walirratti bananii ture 1970moota gara dhumaa keessa. Haala kana keessatti lolli kun kan inni taasifamaa ture dachee Oromiyaa irrattidha. Mootummooti kun lamaan kan isaa wal lolaniifis Oromiyaa irratti Oromiyaana fudhataa Oromiyaanatu of jala galchuu qabaa irratti kan isaa wal lolaa turanii. Isa kana keessatti addi bilisummaa Oromoo qabsoo godhu keessatti mootummooti kun lamaanuu akka diinaatti waan isa ilaalaniidhaa fi lola karaa lamaanuu ofirraa qolachaa tureera jechuudha. Gama tokkoon mootummoota kana lamaan qolachaa uummata Oromoos ittisa ta'ee fi lola bal'aatu irratti taasifamaa ture jechuudha. Lola kanas uummata Oromoos ittisa mootummoota lamaanis akka diinaatti kanneen isa ilaalan kana ofirraa qolachaa gootonni Oromoo injifannoodhaan keessa darbanii turan jechuudha. Egi lola kana injifatanii keessa darbanii marfama diinaa lama keessa qabsoo addaa taasisanii egi keessa darbaniin booda qabsaa'oti kun bakkoota garaagaraarraa walitti dhufuudhaan amajjii tokko 1980 wal arganii waliin injifannoo sun kabajataa turanii amajjiin tokko bara haaressas ta'ee guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee kan inni kabajamuufis gabaabaatti yoo laalle isa kana tahaa jechuudha. Injifannoo kana keessa dabarreerra baga wal agarree qabsoo addaa sun keessatti haala ulfaataa sun keessatti keessa dabarree wal argine jechuudhaan guyyaa amajjii tokko kabajataa jechuudha. Uummata Oromoo birattis akka dhaabaatti adda bilisummaa Oromoo keessattis bal'inaan kabajamaa jechuudha guyyaan kun. Injifannoodhaan marfama diinaa lama kanaan keessa egii ba'aniin booda walitti dhufanii egii wal arganii booda haala qabsoon keessa jirtu sun ilaalanii fuulduratti akkaataa kamiin deemamuu qaba. Qabsoon kun bifa kamiin fuulduratti tarkaanfachuu danda'a. Ka jedhu irratti marii taasisuudhaa fi hoogganooti dirree jiran kanneen marfama diinaa lamaan kana keessaatii bahanii qabsoo kanas jiraachisanii dhaabichas jiraachisan sun hoogganoota biyya alaa jiran walii wal arganii marii bal'aa taasisanii gara fuulduraatti haala qabsoo irratti mari'atanii murteeffachuudhaaf gara Somaaliyaa irratti wal arguudhaaf wal beellamatanii jechuudha. Kana keessatti hoogganooti biyya alaa jiranis gara biyya Somaaliyaa sunitti akka dhufan hoogganooti dirree jiranis dirreerraa gara Somaaliyaatti socho'anii achitti akka wal arganiif wal beellamanii kanarraatii hooggantooti dirree jiran kanneen haala marfamaa sun keessa darbanii injifannoodhaan qaxxaamuranii ba'an suni gara Somaaliyaatti imalanii jechuudha. Imala isaanii irra otoo jiranii bakka silaa deeman sun otoo hin ga'iin Ogaaden keessatti lafa amma Ogaaden jedhamu kana keessatti bakka Shinnigaa jedhamu kana keessatti loltoota Somaaliyaa kanneen yeroo sanatti mootummaa Dargiitiin rukutamanii faca'anii turanii bifa shiftaatiin jiran suni haxxee isaanii keessa galanii jechuudha. Haxxee isaanii keessa galuudhaan harka diinaatti kufanii kanarratti warreen yeroo sanatti hoogganoota kana harkatti galfatan kun diinummaa duraaniyyuu adda bilisummaa Oromoo irraa haa ta'u uummata Oromoo irraa qaban sana
kana waan addeeffataniif hoogganooti kun qondaaloti kun qabsaa'oti kun akka isaan gargar bahanii islaamaaf kiristaana keessa warri islaana taatanii gama tokkotti baha warri kiristaana taatanii gama biraatti baha jechuudhaan amantaan gargar baasanii warreen islaanan ta'in rashanuuf turani. Filannoon kun yeroo hoogganoota kanaaf qondaalota kanaaf dhiyaatu kana keessatti nuti amantaan gargar hin baanu nu ilmaan Oromooti. Oromoo taanee dhalanne yoo duunus Oromoodhuma taanee duuna malee nuti gargar hin baanu amantaadhaani. Yoo nu fixxanis walumaan nu fixaa yoo nu lakkistanis walumaan nu lakkistu malee nuti gargar hin baanu ka jedhu deebii kennaniif jechuudha shiftoota suniif. Silaa isaanii amantaan gargar baasanii warreen islaanan ta'in ajjeesanii warreen islaanan ta'an lakkisuuf turan. Haa ta'u garuu qabsaa'oti kun Oromummaaf bahani waan ta'eef Oromummaaf irbuu seena waan ta'eef saba isaaniif irbuu seena waan ta'eef irbuu saba isaanii sun irratti cichuudhaan amantaan gargar bahuu didanii jiraannus waliin duunus waliin Oromummaa irratti cichina Oromummaatiin duuna jedhanii gargar bahuu didanii jechuudha. Yeroo kana keessatti egaa shiftooti kun gargar bahuu waan didaniif bakka tokkotti gara jabinaan haala sukkanneessaadhaan rashananii jechuudha. Bakki kun bakka Shinniggaa jedhamu Ogaaden keessatti jechuudha. Kana yoo laallu hoggantoonni keenya waan dhaamsa guddaa nu dabarsan qabu jechuudha. Tokkummaa Oromoo har'a Oromoon akkasitti walitti dhufee tokkummaan mirga abbaa biyyummaa isaaf falmatu tokkummaan bilisummaa isaaf falmatu dhiiga isaaniitu haphee ta'ee tokkummaa kana itichee akka nuti wal qabannu nu taasise jechuudha. Kun waan hoggantoonnii fi qondaaloti wareegaman suni nu barsiisanii nu dhaamanii darban keessaa isa tokkodha jechuudha. Eegii wareegamaniin boodatti egaa haalli qabsoos maal tahuu danda'a gara fuulduraatti qabsoon kun jirti moo hin jirtu ka jedhu suni yeroo inni itti gaaffii keessa galee turedha jechuudha. Yeroon kuni sabab isaa hoogganooti dhaabaa marfama diinaa keessa wareegama hedduu kaffalanii kanneen gadafani suni ammas deebi'anii yeroo shiftoota sanaan wareegamanii jiraachuun qabsoo suniyyuu yerootti gaaffii namatti ta'e turedha jechuudha. Gaaffii guddaa yerootti uume turedha. Kanneen wareegaman kana keessas yoo maqaa isaanii tarreessine hayyu duree adda bilisummaa Oromoo yeroo sunitti kan ture Jaal Magarsaa Barii, ittaanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo kan turan Jaal Gadaa Gammadaa yookaan Damisee Tacaanee, Jaal Abboomaa Mitikkuu, Jaal Higgazuu Bantii, Jaal Irranaa Qacalee, Jaal Dhaddacha Boruu, Jaal Dhaddachoo Mul'ataa, Jaal Marii Galaan, Jaal Faafam Dooyyoo, Jaal Falmataa yookaan Umar Caccabsaa kanneen jedhaman kuni hogganootaa fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo olaanoo kaayyoo tokko irratti bakka tokkotti boolla tokkotti guyyaa sun awwaalamanidha jechuudha. Haala akkasii keessatti egaa jiraachuun qabsoo kanaayyuu waan gaaffii keessa nama seensisu yerootti turedha jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan guyyaan eebilli 15 guyyaan jaallan kun itti wareegamanii ayyaana yookaan immoo guyyaa yaadannoo goototaa fi wareegamtoota Oromoo tahee akka inni yaadatamuuf miseensoti gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo 1984 kan isaan murteessanii kanarraa ka'uudhaan jechuudha. Kana yeroo jennu suniin duratti ummati Oromoo bilisummaa isaaf akkasumas immoo mirga abbaa biyyummaa isaaf wareegamne jechuun gootonni hedduun duraanis wareegamaniiru. Eebila 1980 kana duratti goototi hedduun bilisummaa uummata Oromoof wareegamaniiru. Maqaa isaanii tarreessineen finnu hedduudha. Kaasuun dandeenya keessaa tuttuqne kanneen akka Jeneraal Taaddasee Birruufaa, kanneen akka Elamoo Qilxuufaa, Qarasaasa bilisummaa jalqabaa dhukaas, kanneen akka Baaroo Tumsaafaa, kanneen akka Mooyaa Abdoofaa, kanneen kunis fi kanneen kana fakkaatan hedduun guyyaa gootonni kun wareegamanii eebila 15 kanaan durattis wareegamaniiru hedduun isaanii jechuudha. Isaan asittis goototi hedduun wareegamaniiru qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti, fincila xumura gabrummaa, fincila diddaa gabrummaa keessatti dargaggooti hedduun wareegama kaffalaniiru. Hedduu tarreessuun hin danda'ama. Kanneen akka Jaagamaa Badhaaneefaa, kanneen akka Simee Tarrafaa, Tasfaa'uun Camadaa, Gaaddisaa Hirphaasaa, Alamaayyoo Garbaa, Dirribee Jifaar hedduu isaanii kanneen suniin asittis wareegamanii hedduu kaasuun hin danda'ama. Haa ta'u guyyaan kun guyyaa goototaa fi wareegamtoota tahee akka yaadatamuuf addatti kan ilaalamee fi lubbuu jaallan kanaatu lubbuu kaan irraati addatti ilaalame toon taane inni tokkoffaan seenaa qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu keessatti hoogganooti olaanoon hagam baay'atan qondaaloti dhaabaa jiru jedhamanii yeroo sunitti yaadamanii bakka tokkotti nami haganaa wareegamuun isa jalqabaa ture jechuudha seenaa baa'oo keessatti. Inni lammaffaan ammoo haalatti
isaan yeroo sanatti wareegaman sun haala isaan keessatti wareegaman suntu adda taasisa. Isa kanarraa ka'uudhaan guyyaan kun guyyaa goototaa fi wareegamtoota Oromoo ta'ee eebilli 15 yaadatamu jedhamee murtaa'ee jechuudha. Kana jechuun kasuniin duratti wareegamanis eebila 15 1980 asitti kanneen wareegamanis yaadatamu jechuudha guyyaa kana keessatti. Wanni adda isa taasisu guyyaa kana hoogganni olaanoon hayyuduree fi ittaanaan hayyuduree keessatti argamu, qondaaloti olaanaa dhaabaa keessatti argamani bakka tokkotti yeroo tokkotti daqiiquma tokko keessatti wareegamuun isa jalqabaa fi seenaa ulfaataa kan turedha. Kanarraati guyyaan kun akkaataa kanaan akka yaadatamu taasifame. Kanarraa ka'uudhaan ilmaan Oromoo bilisummaa uummata Oromoof walabummaa Oromiyaatiif wareegamaa turan wareegaman guyyaa kana yoomiyyuu ni yaadatamu jechuudha akka waliigalaatti. Kanarraa ka'uudhaan guyyaan kun guyyaa yaadannoo goototaa fi wareegamtoota Oromoo ta'ee akka inni kabajamuuf kan inni taasifame jechuudha. Egaa gootonni kun lubbuu isaanii takkitti maallaqaan bitamuu hin dandeenye, maalumaan jijjiiramuu hin dandeenye uummata Oromoof kennaniiru, uummata Oromoof kennanii darbaniiru. Jireenya qananii jiraachuu utuma danda'anii, maatii isaanii waliin jiraachuu utuma danda'anii, ilmaan isaanii guddisuu utuu danda'anii, haadhaaf abbaa isaanii gargaaruu utuu danda'anii, dargaggoonni Oromoo barattooti Oromoo barnoota isaanii baratanii sadarkaa guddaarra ga'uu utuu danda'anii, bilisummaa uummata isaaniif jecha biyya isaanii Oromiyaaf walabummaa Oromiyaaf jecha dabarsanii lubbuu isaanii kennanii darbaniiru jechuudha. Fedhii dhuunfaa isaaniirra, dantaa dhuunfaa isaaniirra kasaba ofii ilaalaniiru, kasaba ofii dursanii kennanii. Jireenya qananii akka mataa isaaniitti akka dhuunfaatti jiraatan sunirra jireenya gadadoo ummati bal'aan jiraatu suni gabrummaa ummati keenya keessa jiraachaa turuu fi jiraachaa ture suni ilaalanii an jireenya qananii maal naa godha, ummati kiyya jireenya gadadoo keessa too jiraatu, otoo ummati kiyya gabrummaa keessa jiraatu ammaaliif nyaadhee quufee bulaa, ummati kiyya beelaa jira, ummati kiyya cunqurfamaa jira, ummati kiyya saamamaa jira. Oromiyaa irratti biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee hin jiru ummati Oromoo. Kanaaf akka dhuunfaatti jireenya qananii jiraachuu koorra ani wareegame ummati kiyya jireenya qananiitti bilisummaatti haa ba'u, biyya isaa irratti abbaa biyyaa haa ta'u, nagaan bahee nagaa naa galu, gammachuu naa jiraatu jedhaniiti ummata Oromoof kan argamsiisuudhaaf lubbuu isaanii tokkittii qabani aarsaa godhanii darbanii jechuudha. Kanarraa kan nuti barannu kaayyoo isaanii irratti wareegaman kana akeeka isaanii kana galmaan ga'uudhaaf egaa ummati keenya dirmannaan karaa cufaanuu inni taasisu yeroo kamiyyuu caalaa kan jabaatetti fufuu qabudha jechuudha. Kaayyoo isaan wareegamanii fi kana yoo galmaan geenne keraan isaanii gammaddi. Yoo nuti tokko taanee bilisummaa isaanitti wareegamanii darban suni dhugoomsuudhaaf qabsoo keenya jabeessine itti fufne isaanis ekeraan isaanii gammaddi. Yoo nuti kaayyoon isaanii irratti wareegamanii fi sun laaffifne sanaaf gumaachi nu goonu, tattaaffiin nu goonu, hirmaannaan nu goonu laafe yoo isaan tokkummaa dhiiga isaaniitiin magarsan sun itichan sun jabeessuu dhiisne tokkummaa sun laaffifne wal qoqqoonne ekeraan isaanii gadditi. Kanaaf guyyaa kana yeroo yaadannu gootota keenya wareegamanii darban suni maqaa isaanii dhoofne isaaniin yaadachuu qofaaf osoo hin taane kaayyoo isaan irratti wareegamanii fi sun galmaan ga'uudhaaf waan dandeenyuun haga sadarkaa lubbuu keenya kennuutti nutis jabaannee akka qabsoo sun itti fufnuudhaaf guyyaan nuti irbuu keenyatti haaromsinudha jechuudha guyyaan kun. Isaan yaadachuutti dabalee kaayyoo isaan irratti wareegamanii fi sun galmaan ga'uudhaaf humnaanis beekumsaanis dinagdeedhaanis bifa kamiinuu haga lubbuu keenya kenna fuulduratti kaayyoo kana dhugoomsinuudhaaf guyyaa irbuu keenya irra deemnee haaromsannudha jechuudha guyyaan kun. Malee guyyaa isaanii yaadannee gaddinu qofaa miti. Isaaniif bira dhabuu keenyaaf hin gaddina. Haa ta'u garuu kaayyoon isaanii ka isaanitti wareegaman suni har'a sadarkaa kanaan geessee jirti. Xurree isaan saaqan suni ummati Oromoo irra jira, daandii sun irra jira. Galmaan ga'uudhaafis qabsoosaa itti fufee jira. Isa kana immoo xumuratti gochuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa kan duraanii caalaa yerootti hirmaannaan kenna dachaan dabaluu qabudha. Kanammoo yeroo isaanii yaadannu keessatti ni goona jennee yeroo nuti irbuu keenyatti haaromsannudha, yeroo nuti irbuu keenyatti seennudha jechuudha guyyaan kun. Jaallanni qaqqaalii sun ka tokkummaa nu barsiisan, ka xichoomina nu barsiisan, kanneen murannoo nu barsiisanii darban, kanneen dhiigi isaanii har'a haphee ta'ee walitti nu hidhee tokkummaa keenya akkaataa kanaan itiche kana nu ammoo kaayyoo isaanii sun galmaan ga'uudhaaf akkuma isaan tokkummaa irratti oromummaa irratti cichanii kaayyoo tokkoon boolla tokko keessatti awwaalaman suni
nutis kaayyoo sun irratti ciccine tokkummaa sun irratti jabaanne waan isaan wareegamanii fi sun bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa sun dhugoomsuudhaaf yerootti daran wal qabanne qabsoo keenya finiinsinuu fi yerootti irbuu keenya haaromsinuudha jechuudha guyyaan kun. Kanaaf waan dandeenyuun beekumsa qabnuun dinagdee qabnuun humna qabnuun adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbanne sadarkaa ammarra jirru kanarra bilisummaa keenyaa fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessinee biyya keenya irratti qananiidhaan jiraachuudhaaf nagaan baanee galuudhaaf guyyaa kana irbuu keenya haaromsinee adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbanne akka tokkummaatiin qabsoo keenyatti fufnu jecha baga guyyaa kanaanis isin ga'ee baga jiraattanii isiniin jedha galatooma. Malamani